waamnan dhaga'uu didaa ka'uu didaa harkis miillis qaamni isaas aadaduma buluun laasha'aa laafaa bulee jechuudha. Namni tokko nama lama sadii natti ta'ee natti mul'achuu jalqabee mana barumsaa keessatti nan barreessadhee iskiriptollee narkaa dadhabee ta'e narkaa kufa. Ofii keeti gargaarsa namaa malee ka'i lafa kana. Maqaan koo Komaander Galaan Damisiin jedhama. Kan inni dhufe godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo irraa. Mucaan koos immoo inni kun Firaa'ol Galaan jedhama. Mucaan koo kun baay'ee dhukkubee ture. Dhukkubni isaati dhiiga warra arjoomu kanatti dhiiga mana barumsaatti akka arjoomu gaafatanii dhiiga isaa kana kenne. Edda dhiiga kenne booda kennee ka'ee homaa tokko galee ni manne kan sanas hin jenne in callisee gaafa guyyaa sadii booda of dadhabaa deeme. Dadhabuu, ciisuu, nyaata diduu wanta akkasiitu irraa mul'ataa ture. Egaa akkuma beektan dhiiga nama baay'ee arjooma. Sababa taasiseetuma Waaqayyo gaa waan du'a keessaan hambisuudha jedhee kana raawwate jechuudha. Haadha harkaa midhaan nyaachuu didaa, waamnan dhaga'uu didaa, ka'uu didaa, harkis miillis qaamni isaas aadaduma buluun laasha'aa laafaa bulee jechuudha. Harkis kunis muluun paaralaayizidii ta'e gara tokko akkuma jirutti. Achi booddee maalinni ani jagatiitiinis hin laalle hojiidhumaa fiiguu malee gaafa torban tokko ta'ee akkas jedhu sirum dadhabaa deeme. Torbee tokko booda yeroo takka turu sirum bakka huma mucaan maalin ta'ee deebii nutti deebisuu malee waan ta'ees of hin beeku. Sammuun isaas dadhabaa dhufee waan jedhus waan raawwatus rafuus ka'uus dida nyaachuu dida booddee akka torbee sadii yeroo ta'u irratti beeknee fuula dhiqatee ganama ol jedhee kas gadi jedhee dhiqatee ol jechuu dadhabe. Duubatti kufu yeroo ka'uun qabe anuma bira jira innaan qabee ani jedhu dadhabeera baay'ee. Dadhabee inni kufuudha jennaan yeroo qabu maal taatee mana kimii geessina malee maal jettee kaanee mana kimiis geessine laaboraatoorii hundumaa qaamni isaa hunda laalamee harki isaa miilli isaa kun hundi laasheera bakka dhaabachuu hin danda'u harki isaa muluun kun hundumtuu irraa du'eera bakka harkaa waa qabachuu hin danda'u. Booddee gaafa guyyaa sadii bulu gaalana torbee sadiif guyyaa sadii akkas bulu siruma du'aadhaasaa lafaa ol ka'uu dadhabaa ol qabnaa gadi qabnaa nabaatti kennan midhaan sumaa fudhachuu didaa nyaatas dadhabaa. Sana booddee raajii minteen iftaan dhufa mi'achi geessaa yiinuun jedhu amma mana kimiittis deddeebisnee akkamamee gulukoosii maal wanti taan hin jiru. Achi booddee gaafuma ganama isaa kadhannee lammata jimaata isaa sa'aatii booddee raajii minteen dhufu achiin baatanii baajaajii keessa nuu kaa'uu durumaa geessinee istaadiyoomitti baanee kun akka seenyuu jiru ciis jira madirakii kanarra ciibsinee booddee namoonni sin dhukkubu namoonni ba'aa baay'ee baattanii dhuftan namoonni garaa jirtu Waaqayyo guyyaa kanarraa ka'ee sinii dhufeera Waaqayyo sinii keera fayyitaniirtu jedhanii kadhatu. Achi booda akkuma kadhatanii xiqqoo kadhatanii namoonni akkas ba'an ta'u achiin baatanii nuu baasan. Mucaa barcumarra taa'u sana akkuma barcumarra jirutti naaf fidi. Maal ta'e? Dhiyaatu tokko barumsatu barachaa jiru dhiiga dhaqee kenne heddii gaafa dhiiga kenne qabame sammuutti deebi'aan jiru harkisaaf miilli isaa laasha'e amma kana ol na dhukkuba jedha. Akkas jedha gooftaan harka irratti hojjetame kana galgala kanaa kaasee na rukuta. Ameen. Amma gaa yeroo kana dhagni isaa tokko hojjetu fuulli isaa kun akkas achi garagaleera. Cinaatti bukkee achi garagalee du'aadha dhagni muluun. Amma gaan du'aa boru du'aa teegamaa ture gidduu sana keessatti Waaqayyo naaf birmatees nan fayya jedhan. Dhugabaatis beddelee dhuftaa hin dhufna jenne. Achiin ka'e jedhan mucaa hidhamee guyyaa torban lama ol lafatti hafee torban sadii akkas taa'ee ka'e jedhameen hin ka'ee hin kadhatamee fi deemi jedhameen. Achi booddee ka'e jedhameen haatiin maraattee hin iyyitee sana keessa achi kaattee hin maraattee
achi mucaan hidhamee miilluun dumtuu takaalamee ture takaalame ka'ee hiikame guyyaa sadaniin as turu kana keessatti har'arraa kaateen fayyitaa borutti dabala iftaa raawwattee galtaa dhibeen kee raawwateera jedhameeni. Mucaan kun guyyaa guyyaatti dhabaa dhufe guyyaa guyyaatti al tokko miti siru process gaaf tokko waamtee jennaan si jalaa dhaga'uu didee ittaansitee nyaadhu jennaan si jalaa nyaachuu didee ittaansitee kayi jennaan rafiitii dhaga'uu dide. Afaan isaa siinidhe. Hamma galgala kanaa kaasee guyyoota sadan an tajaajilu kanatti immoo mucaan kee hiikkata. Ameen. Raatii kafa hallaa boossa bahaadhaan. Ameen. Mucaan kee hiikkata. Ameen. Socho'aa. Ameen. Dubbataa. Ameen. Deebi'aa. Ameen. Qabxii olaanaadhaan nama mana kee keessa dhaabatu keessa mucaan kee bultu. Ameen. Ameen. Take it. Liqimsi fayyinaa kun dhiiga Yesuusiin. Ofii keeti gargaarsa namaa malee ka'i lafa kana. Tanas ka'i lafa kana si ajajeera. Deemi. Deemi ofii kee. Deemi hin jedhe. Deemi hit. Deemi. Deemi. Takkas akkas. Deemi. 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 Galata fidaa Yesuusiif. Demi, Demi, Figi, Figi, Ruth, 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 Hallelujah. Waaqayyoon nan qaanessinee fuuldura keessan na dhaabe. Ana nama dadhabaa kufaa Waaqayyo ol qabee obboleessa koo, ilmoo koo, ija koo, agartuu koo naaf hambise. Kanaaf Waaqayyoon naa galateeffadha. Galata baay'ee laadhaa Yesuus kanaaf. Ani dhugaadhaaf taanani yeroo mucaan fayyee jedhee ka'ee afaan hin dubbatee socho'ee achitti argee jedhu ani deebiin deebisuu wallaale. Deebii tokko deebisuu nan dadhabee an sagaleen koos qaamni koos namummaan koos du'eera. Dhaabni amma akkanatti argitan kuni isa dhugaa Kiristoos na argu quba tokkittiitti gale. Akka kana naannee dhaagni isaa muluun paralyzed ta'e harki isaa waliin ka'u qaamni isaas sammuun isaas hin jiru. Ani personaalii mucaan kun hin hafa jedhee namni yaade hin jiru. Harka Waaqayyoo ta'ee hafee har'a fuula keessan dura dhaabanne. Kanaaf isa malees immoo dhugaabaatiidhuma biraa achi keessatti ammas wanti ta'ee nuti argame suni guyyaa jimaataati kan ta'e. Gaafa guyyaa qidaamee ganama dhufame ammas ganama dhufnee iddoo qabannee teenyee sagantuma kana irratti hirmaannaa mucaa kanas ilaalu achi booda maal taate abbittiin jedheen yeroon ani koo abbaa wanti biraas fayyeeraa naan jedha maal inni hin jedhaan. Sanaan dura waggaadhaan duraa jalqabee mana fincaanii dhaqee dafee hin bahu. Mana fincaanii dhaqee dafee hin bahu. Maa inni maaliif amma kana turtaa? Feesbuukii achi ta'ee ilaaltamu. Shittaa kana sitti tole moo maal inni jedhee ta'ini waqasa. Yeroo kana ay kintaarootii mee ani gaafuma sana ani isa kana nu banne duraanii dhiphattu jedheen sinitti mudhiisee amma meegaleen ofirraa nan dhabee. Ani gaafa sana miireenatti dhaga'amaa ture dadhabbii bakka ani kan hin beeku dhiiga laachuu kooti malee arjoomuu kooti malee waan addaa bakka narratti raawwatama yookaan na qaqqabee yaadee hin turre dhiigama laadhee guyyaa sadiin booda dadhabuu laafuun koo jalqabee kanammoo naan dhiiga laadhuyyuu maatiitti hin himne sababii isaa maaliif laattee umuriin kee hin qaqqabne reefu 18 ta'a. Kana naan jedhu jaateef ani hiriyoonnumtii koo ijaa isaan miira keessa nagarsiisanii haqee kenneef malee kanaaf yaadeen ture yeroo sana sin naalladhu jechuudha. Kana naalladheedhu dadhabbiidha achumaan suuta namni tokko nama lama sadii natti ta'ee natti mul'achuu jalqabee sana booda mana barumsaa keessatti nan barreessadhee iskiriptollee harkaa dadhabee ta'een harkaa kufa. Dadhabii barreessuu dadhabee ta'een ijoolleetti laattadha. Dabtara koo hundumaa ijoolleetti laattadha. Sana booda bakka nyaata nan nyaadha.
inni nyaadhus iddoo deemu beeku garuu dadhabaa nan dadhaba garuu iddoo san deebisuun qaba jaan jedhee yaaduuf nan nyaadha seeraan garuu omaa jijjiiraman dhabee guyyaa 3-4 booda dadhabaan dhufe ittuu natti cimaa dhufe achumaan qaamni koos kiiloon koos gadi bu'aa dhufe achumaan maa inni wanti kun maa inni jedha odoo man jedhu maatii harmee kootti himi dadhabbiin koo kun itti fufaa dhufe torbee 3 callise abbaan koo amma yoonaan nageenye ture ammas harmee koo innaa mana inni hiriyoota koo faanallee ba'u na jibbisiisaa dhufe kutaa dukkana keessa taa'aa manaan bakka kana akkasiin ture achumaan gaaf tokko irribni cirumaan na dide irriba halkan sa'aatii 24 guutuu iji koo ifaadha maa inni irriba dhabeennaan dhiphina keessa stressii keessa seenuu jalqabee jechuudha ittuu garmalee dhiphachuu jalqabe achumaan maatiin kun naan argan fuula kun inni gadhee dadhabee dudduubatti wanti ta'e harkiseennaan abbaan kun maal taate nan jedhee achumaan akkasuma dhiiga akkasuma godhee ta'e naanti innis natti dallanii achumaan viintoo naa bitan viintoo sana guyyaa 5tti nan fixe tokko ammas naa dabalanii bitan ittuunis immoo 3 dhugeennaan 3 guutuu fixeennaan suusii natti ta'e mataa kootti nabe innuu na dadhabsiisuu jalqabe hin dhugu bakka lammata eeteen dhiise innaan dhiisu ittuu riba nan dhabee guyyaa 3 guutuu riba dhabeennaan nan bo'uu jalqabe bakka ani keessi koo baay'ee dadhabaa jaa dhufeef nan bo'e dadhabaan dhufee dadhabbiidhuma bakka nyaata nyaachuun dadhabee guyyaa 3 guutuu riba dhabee nan ciisa ija kollee naan qadaaddadhu iddideet na saqqate iji koo jechuudha bakka iji koo kun inni karaa mirgaa akka ta'uu ta'e jechuudha gurri koos akkas akka du'uu wayii ta'e harki dhiigatti laadhees huqqachuu jalqabe achumaan egaa midhaan nyaadheennaan ba'uu jalqabeennaan mana yaala nageessan sana booda egaa waan namni natti haasa'u seeraan deebisu haadhi koos natti dubbattu deebiin deebisus hin beeku bakka sana booda waan ta'aa jiru hundumaa dagachuu jalqabeera gaaffii na gaafataniifis seeraan deebisu raajis hundumaa na kaasanii achuma harka koo na qabadhumee naan jedha dooktarichi harkaan qabachuun isa dadhabe kana na rugufee achumaan bakka miila koos akka na rukutuu godha natti dhaga'amu dida karaa mirgaa bakka paraalaayizii ta'eera dhiiga naa laatu sana marfee sanatu isa hidda isaarratti sarasarameera naan jedhee achumaan bakka kan keessa jiru taayifoodiidha naan jedhee taayifoodiidhuma glukoosii 3 fudhadhe achuma guyyaa tokkotti jechuudha glukoosii 3 fudhadhe guyyaa sanaaf nagaan ole guyyaa booromtii isaa ittuu natti caalee jechuudha bakka sirumaa ka'ee nan deeman jedha ka'ee ta'in urgufamaa egaa kan natti himame hin dubbadha malee yeroo sanas hin yaadadhu waan kana hundumaa harmeen kun bochi hin iyyitii bakka kanuma kan hin beeku ani lafa nan ciisee fa'in haasaa biraa isaa egaa inni dhiphatu maatiin ollaan hundumtuu natti yaa'aniiru waldaan dhaqa'inan si geessiname naan jedhan lakki inni naqun jedhan nan didee na fudhanii deemanii egaa na fudhanii deemuu isaanii malee konfiraasii minteenis hin dhufa hidhee yaanne achi wayinaa hafanii achi ciisuu koo na yaadadha nan ciise waan ta'u hundumtuu bakka homaa muumentii sana yaadachuu hin danda'u waan hundumaa jechuudha eddan tiivii irraan of ilaalee booda edda akkasiin ta'ee dheeteen ofii ilaalaa jechuudha deebi'ee ofiin naan ilaalu edda akkasiin ta'ee dheeteen deebi'ee miila keessa seenaa jechuudha maali yaa waaqee maaltu si tanqatan jedha egaa waaqni kana keessaa boolla du'a keessaa waaqa sana hambise kana hundi keessan umee galateeffadhaa fi sadduu nama hambisu yesuusiif mee haalli barumsa keetii amma maalirra jirta? ani barataa kutaa 11 ji'a 2 guutuu mana barumsaa sanarraa nan dhiisee jechuudha sababa kanaaf sababa godhatee ana na barbaachuu isaatti ta'een yeroo tokkoof qophaa koos na haasa'a egaa maal jedhuun irree waaqa kanaan jecha kan hin qabne yesuusiif galata hedduu laadhaa gooftaa kanaaf tole mi'aati gaafa sii kadhatamu hin deemtu of hin dandeessu arra garuu nama guutuu taate fuula waaqayyoo dhaabbattee mee sabi kun waaqayyoon akka galateeffataniif asiif achi deemiti harka kee raasii isaanitti agarsiisi fayyummaa isaa namni argu nama guutuu ta'uu isaa namni argu waaqayyoof galata guddaa halaatu
Ayeebbisu akabaju Yesuus isa jabaa kana. Haleluuyaa.